Yoyya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama rakafoni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Marab bakka jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa video har'aa keessatti kan ilaallu bilbila tokko bitadheetin jira. Bilbila kana recommend isiniif gochuu barbaada. Bilbilli kun Samsung M16 jedhamti. Egaa 5G generation yookaan immoo 5G support gochuu kan dandeessu jechuudha. 4G irra darbite 5G support gochuu kan dandeessudha. Bilbila kana akka bitattan recommend isiniif godha jechuudha. Bilbilli kun M16 5G jedhamti jechuudha. Egaa inni kun kan oomishame biyya Hindiitiini. Egaa Android version isaallee 15 dha. Android isaa jechuudha. Akkanumallee One UI 7 dha. Egaa update dhuma kan Samsung dha. One UI 7 update godhadhaa isiniin jechaatiin ture. Kanaan dura warroonni bilbila bitattanii harkaa qabdan inni kun isaaf kan qophaa'edha. So isaaf kan qophaa'e ta'u immoo akkanatti cinaa kana qabdanii yeroo gad lakkiftan paanaaleetu isiniif banama. Cinaa kana qabdanii yeroo gad lakkiftan immoo notificationitu isiniif banama jechuudha. So bilbila kana yoo bitattanii itti fayyadamtan TikTokidhaaf akkanumallee YouTubeidhaaf video editingidhaaf akkanumallee application kamiifiyyuu wanta kamiifiyyuu isin qarqara. Anis video itti waraabuudhaaf akkanumallee edit gochuudhaaf video kan itti fayyadamuudha. YouTubeidhaaf illee itti fayyadama amma booda TikTokidhaaf illee itti fayyadama. More TikTokidhaaf bitadhe so isin wanta barbaadaniif itti fayyadamuu kan dandeessan quality kan ta'edha bilbila kana yoo bitattan recommend isin godha. Egaa bilbilli kun bara itti oomishame bara kanadha jechuun February 1 bara 2025 bara 2025 keessa argamu kanarratti kan oomishamedha jechuudha. Made in India dha. So yeroo baay'ee Samsungin made in India fi made in Japan jedhaman isaan kunniin lama recommend isin godha yeroo baay'ee jechuudha. Samsungin kun ammoo made in China kan jedhaman kunniin baay'ee tokko dasna jedhan akka kan gootti. Kan Indiyaatii fi kan Japan yoo bitattan recommend isiniif godha. Bilbila akkamii bitachuu qaba warroonni jettanii bilbiloota akkana kana recommend isiniif godha jechuudha. Kanaan dura bilbilli ani itti fayyadamu yeroo baay'ee video editingidhaaf video itti waraabuudhaaf kan itti fayyadamu A16 ture kanaan dura jechuudha. Inni garuu rakkoon isaa maalidha? 4G bichaadha jechuudha. 4G support godha jechuun 5G support gochuu danda'u jechuudha. Inni kun ammoo 5G illee support gochuu danda'a jechuudha. So waa'ee bilbila kana irraa sirriitti ni haasofna. Bilbila kana detail wantoota tokko tokko isiniif ibsa jechuudha. Ergasii immoo bilbila kamiyyuu yeroo bitattan bilbila kamiyyuu Samsung ta'uu danda'a, iPhone ta'uu danda'a, Infinix ta'uu danda'a. Bilbila kamiyyuu yeroo bitattan immoo wantoota aanaan isinitti himuudhaaf deemu kanneen jahan dirqama guutuu qabdan. Wantoota bilbila haaraa biteetiin jira bilbila kana itti fayyadamuu kan kootiin duratti bilbila kanatti ittiin bilbilee namaaf faayila adda addaa bilbila kan koorra kaawwachuu kan kootiin duratti bilbila erga bitee booda wantoota jaan kanneen sirreeffachuu qabdan. Wantoonni kunniin maalidha? Amma wajjin ilaalla jechuudha. Tokko tokko wajjin ilaalla dhaggeeffata kan koo wantoonni kunniin maal akka ta'e bal'inaa wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha viidiyoo keenya kanarraa keessatti. Gabaabinumatti viidiyoon kun kan isiniif hojjetamte bilbila kana recommend isiniif godha. Lammaffaa immoo bilbila kamiyyuu erga bitattanii booda bilbila kamiyyuu haa ta'u erga bitattanii booda wantoota jahan kanneen sirreeffachuu qabdan. Wantoota kanneen osoo jahan hin sirreeffatin bilbilatti yoo kan fayyadamtan ta'e miidhaan isinirra dhaqabu baay'eedha. Sababni isaas bilbilli keessan yoo isin jala bade deebistanii argachuu hin dandeessan. Garuu wantoota namni isinitti agarsiisu kana yoo argitan lokeeshinii namni isin jala fudhate sun namni isin jala hate sun itti argamu email keessaniif yookaan immoo account keessan kan email kana asirra baratanii faana buutanii salphumatti nama san argachuu dandeessan. Akkanumallee namni sun bilbila keessanitti akka hin fayyadamne gonkumayyuu akka hin fayyadamne gochuu dandeessan jechuudha. Bilbila san akkuma qafootitti normaalii akkanuma baatee haa deemu. Cufuu dandeessan guutumaa guutuutti jechuudha irraa. So wantoota kanneen isin fayyada jechuudha. Wantoota bal'aadhaaf jechuudha. Bilbilli keessan ammoo akkaawuntiiwwan adda addaa kan akka TikTokidha, Facebookidha, emailidha kunniin akka haaki isin jalaan taane isin jalaa hin natamneef wantoota kanneen jaan sirreeffachuun murteessaadha. Wantoonni kunniin maali? Tokko tokkoon ilaalla. Viidiyoo har'aa keessatti immoo waa'ee Samsung M16 kan ilaallu ta'a. Hanga dhumaatti lafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan eegaladha. Daai gara barnootichaatti. Egaa jalqaba irratti highlight bilbila kanaa isiniif yaa kennu akkuma seensa irratti isiniif ibse Android version isaa 15 dha. Android version 15 ta'e jechuun Samsung yeroo ammaa kana update dhumaa irratti version dhumaa irratti argama. Version dhumaa kun immoo One UI 8 beta kan jedhamutu jira jechuudha. So isaafillee qophii jira jechuudha bilbilli kun. Akkanumallee One UI 7 dha. Yeroo ammaa kana One UI 7 dha. Sababni isaas kan oomishame release date isaa yoomidha. February 1 bara 2025 dha jechuudha. Bara kana keessa kan oomishamedha. Wanni biraa immoo process type wanta jedhamutu jira. Bilbilli kun process kan ittiin godhu process type tu jira. Process typing kun MediaTek jedhamutu jira jechuudha. So Samsung kun MediaTek jedhamu process type kanatti fayyadama jechuudha. Process yeroo taasisu MediaTek jedhamutti fayyadama jechuudha. Inni biraa immoo bilbilli kun dhaggeeffata kan koo RAM GB 4
raamii GB 6 raamii GB 8 gabayaatti dhiyaateetiin jira yeroo ammaa kana jechuudha. Yeroo ammaa kana gabaa kan irra kan argamu raamii GB 4 raamii GB 6 raamii GB 8 argama jechuudha. More irra filatamaa dheedhee kan yaadu ani raamii GB 8 yoo bitattan bilbilli sun warroonni viidiyoo adda addaa TikTokidhaaf YouTubeidhaaf waraabdan viidiyoo editingii adda addaatiif itti fayyadamtan wantoota adda addaatiif itti fayyadamtan more raamiin isaa GB 8 kan ta'e bitadha. Afuriin illee ni jira, jahan illee ni jira yoo bitachuu barbaadan jechuudha. Akkanumallee storage isaa yookaan immoo bakka storage isaa inni kun bilbila an bitadhe kun storage isaa 128 GB dha. 128 GB dha. More filatamaan garuu 256 GB dha jechuudha. So bifa lamaan gara gabayaatti kan dhiyaate jechuudha. GB 128 fi GB 256 kan dhiyaate jechuudha. Inni biraa immoo kan ilaalu baatirii capacity dha yookaan immoo baatiriin bilbila kana wanta capacity inni qabachuu danda'u 5,000 mAh para hour dha jechuudha. Egaa isa guddaadha jechuudha. Baatiriin isaa quality dha yeroo baay'eedhaaf itti fayyadamuu dandeessan. Egaa bilbiloota M16 jedhaman A15 kan jedhamanii fi A16 kan jedhaman bilbiloota kan itti fayyadamanidha. Bilbiloonni kun yeroo gabaabaa kana keessatti kan oomishamanidha. Gara gabayaatti illee yeroo dhiyoo dhufanii bilbiloonni kun yeroo ammaa kana quality bareeda qaban jechuudha. Kaameraan isaanii akkanumallee viidiyoo yeroo waraabdan suuraa yeroo ittiin kaatan quality qaban jechuudha kaameraan bilbiloota kanneen. So anis kan bite viidiyoo editingiidhaaf itti fayyadama, YouTubeidhaaf itti fayyadama, akkanumallee wantoota adda addaatiif waan itti fayyadamuuf dabalataan kan bitadhe jechuudha. Kanaan dura A15 ture. A15 irratti maal akka fakkaatu A15 isiniif hojjedheetiin jira jechuudha. Inni biraa immoo wanni inni biraa immoo chaarjii yeroo gootan charging system isaa fast dha. Hedduu tokko hatantamaan jechuudha. Egaa keebiliin isaa illee kana fakkaata haarawaa yeroo bittan kan charge dha jechuudha. Akkanumallee kan seemii ittiin baafatan ni qabdi. Seemii kan ittiin baafatan jechuudha. Marfee jechuudha. Marfee ni qabdi. Wantoota baay'eetu jira. Egaa itti fayyadamallee kan agarsiisu asirratti barreeffama adda addaa kan qabu itti fayyadama bilbila kana kan agarsiisan wantoota baay'eetu jira. Yeroo biraa ilaaluu dandeessan jechuudha. Isin maxxansuu danda'a jechuudha. Asirratti jechuudha. Egaa kanaadha. Inni biraa immoo kaameraadha. Kaameraa ni qaba jechuudha. Kaameraan isaa maal akka fakkaatu isinitti agarsiisu jechuudha. Egaa meen asirratti kaameraawwan afurtu argama jechuudha. Bilbila kanarratti bilbilli kun kaameraa afur qaba. Inni jalqaba irratti argamu 13 megaapikselii kan ta'e inni kun jechuudha selfie kaameraa kan jedhamtu asitti irratti argama. Bakka kanatti kaameraatu argama. Asirratti kaameraatu argama. Bakka kanarratti jechuudha kaameraatu argama. Kaameraan asirratti argamtu tun maal jedhamti? Egaa selfie kaameraa jedhamti. Selfie kaameraa jedhamti. 13 megaapikselii dha jechuudha isheen kun. Inni biraa immoo kan gubbaa kanarratti argamu dugda duubarratti gubbaa kanarratti kan argamtutu jira. Gubbaa kanarratti jechuudha kaameraan asirratti argamtu tun isheen kun maal jedhamti jechuudha? Ultra wide kaameraa jedhamti. Ultra wide dha jechuudha. Kan isin suuraa kaastu jechuudha. Isheenis dandeettiin isaa kan kaasuu dandeessu 5 megaapikselii dha jechuudha. Dandeettiin isheen kaameraa wide irratti kaasuu dandeessu jechuudha. Inni biraa immoo inni gidduu irratti argamu main kaameraa jedhamu. Kaameraan main jedhamu isa kanadha. Kaameraan hundarrayyuu guddaa ta'e jechuudha. Main kaameraadha. Inni kun immoo 50 megaapikselii dha jechuudha. 50 megaapikselii dha. Inni biraa immoo kan jalanatti argamudha. Kan dhuma kanarratti argamu kaameraa sadiitu asirratti argama. Tokko, lama, sadi. Kaameraawwan kanneen sadeen keessaa kan dhumarratti argamu immoo 2 megaapikselii dha. Inni kun immoo kan jedhamu maayikiroo kaameraa jedhama jechuudha. Maayikiroo kaameraadha. So kaameraan asirratti argamu meeqadha? Afurtu argama. Inni kun selfie kaameradha kan fuulduratti argamu kun. Inni asirratti argamu main kaameradha. Inni asitti argamu ultra wide kaameraa jedhama. Inni kun immoo micro kaameraa jedhama jechuudha. Kaameraawwan afurtu jira. Kaameraawwan kunniin qindaa'anii walitti suuraa miidhagina qabuu fi akkanumallee viidiyoo quality qabu kan nuuf dhiyeessan jechuudha. Egaa bilbila kanaan kaameraa yeroo waraabdan akka barbaadanitti quality cimaa ta'e qaba. Asirratti quality cimaa ta'e qaba. Viidiyoo yeroo waraabdan yeroo suuraa waraabdan suuraa kaaftan jechuudha. Quality guddaa qaba jechuudha. Full HD dha jechuudha. Kana jechuun 1920 baay'isu 1080 jechuudha. Full HD dha jechuudha. Yeroo record gootan yeroo suuraa kaastan jechuudha. Full HD dha jechuudha. Suuraa miidhagina qabuu fi viidiyoo miidhagina qabu akka barbaadanitti kaasuu dandeessan jechuudha. Highlight isiniif kenneetiin jira. Bitadhaatii itti fayyadamaadha. Qarshiin isaa maal fakkaata kan jedhu dhumarratti isiniin dhaqqaba. Amma immoo bilbila kamiyyuu erga bittanii booda wantoota sirreeffachuu qabdan jahan asirratti agarsiisa. Egaa tokkoffaarratti wantoonni kanneen eessatti argannaa jechuu dandeessa. Eessarraa sirreeffatan bakka tokkotti isinitti agarsiisa. Bilbila haarawaa erga bittanii booda bilbila kanarratti wantoota argaman kanneen jahan sirreeffachuudhaaf egaa duraan dursi ta'anii riikardi godhaatiin isinitti agarsiisa. Ammaan booda jechuudha wantoota asirratti sirreeffachuu qabdan. Bilbilli kun baree kan koodha. Haala kamiin an adjust godhadheetiin akka sirreeffadhu isinitti agarsiisuu barbaada. Sababni isaas bilbila bittanii heeloo jettanii ittiin bilbilachuu, suuraa ittiin ka'uu, viidiyoo ittiin waraabuu, TikTokii asirratti banachuu, Facebookii banachuu, weebsaayitii banachuu, iimeelii banachuu, YouTubeii banachuu kana qofaa miti. Kun security bilbila keessaniitiif hedduu tokko miidhaa isinirraan gaha.
bilbili keessan salphamatti maal ta'uu danda'a namaan hatamuu danda'a hak ta'uu danda'a jechuudha. So wantoota kanneen jaan sirreeffachuu qabda. Wantoota kanneen bakka tokkotti eessatti argatanii sitingii bilbila keessanii seentan salphamatti jechuudha. Ergasii immoo haaraa erga bittanii booda bilbila keessan erga banattanii adjust gootanii booda jechuudha kana kan gootan. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan security inda privacy jettanii search gochuu dandeessan. Security jettanii search illee gochuu dandeessanii bilbila kanarratti immoo maal security inda privacy jedha jechuudha. So security inda privacy kan jettu kana keessa seentan. Ergasii immoo iskaan gochuu jalqabaa asirratti jechuudha. Screen irratti isinitti agarsiisaa jira waan ta'eef. So fakkeenya 5 suggestion jedha. Isin biratti 6 suggestion isin jedha. 6 suggestion kun maalidha? Wantoota 5 recommend isin godha mallattoo raajeffannoo ofirraa qaba. Mallattoo raajeffannoo kun maalidha? Bilbilli kun salphamatti namaan hatamuu danda'a, hack ta'uu danda'a. Akaawuntiin keessan kan TikTok, kan Facebook fi kan kana fakkaatan salphamatti namaan hatamuu danda'a jechuudha. So kanaaf wantoota kanneen jaan sirreeffachuu qabdan. Egaa tokkoffaarratti lock screen bilbila kana patternidhaan, pinidhaan yookaan immoo wanta barbaada fingerprintidhaan illee cufachuu qabdan jechuudha. Kana jechuun lock screen keessan sirreeffatan taanaan yeroo bilbila kana lafa keessanitti namni kamiyyuu hin seenu jechuudha. Amma bilbila kana namni kamiyyuu seenuu ni danda'a salphamatti. Maaliif? Pattern hin qabu, pin hin qabu yookaan immoo fingerprint hin qabu jechuudha. Inni biraa immoo account security dha. Account security jechuun Samsung account wata jedhamutu jira. Bilbiloota Samsung itti fayyadamta yoo ta'e Samsung account banachuu qabdan. Samsung account kun maaliif isin fayyada? Yeroo bilbilli keessan badetti salphamatti bilbila keessan bakka inni itti argamtu hattuun sun bakka itti argamu location isaa faana buutanii argachuu qabdan jechuudha. Maaliif? Bilbila saniin Samsung account banattanii qabdan waan ta'eef Samsung account san email san dagachuu qabdanii password isaa dagachuu qabdanii device nama biraatiin kan hiriyoota keessaniitiin salphamatti seentanii itti fayyadamuudhaaf isin fayyadan waan ta'eef. Inni biraa immoo device protection dha. Device protection kun immoo bilbilli keessan salphamatti application namoonni koodiiwwan adda addaa application adda addaa bilbila keessan irratti fe'uudhaan akka isin nanneef akka isin hin nanneef jechuudha. Applicationin akkasii bilbila keessan irra yoo jiraatan recommend isiniif godha jechuudha. Isiniif beeksisa gara bifa messageetiin. Inni biraa immoo app security dha. App security jechuun bilbili keessan applicationin adda addaa gara bilbila keessanitti fe'amee security bilbila keessanii akka eegamuuf applicationin sunniin bilbila keessaniif hin barbaachisan yoo ta'e application akkana jedhamu bilbila keessaniif hin barbaachisu jedhee asirratti maal isinitti agarsiisa mallattoo raajeffannoo isinitti agarsiisa jechuudha. Bilbilallee egaa appicha sanillee recommend isiniif godha jechuudha. Inni biraa immoo update dha yookaan immoo bilbila keessan haaromsuu bilbila haaraa erga bitatanii booda bilbila kamiyyuu haaromsuu qabdan. Sababni isaas maalidha? Bilbilli sun erga oomishamee osoo gara gabayaa irra osoo jiru waggoota 5-6 lakkoofsisuu danda'a. Amma kun fakkeenyaaf salphamatti ji'oota 8 lakkoofsiseeti jira. Erga gabayaa irra oole. So kanaafiyyuu maal gochuu qabdanii bilbila erga bitatanii booda update gochuu haaromsuu qabdan jechuudha. Egaa wantoota kanneen tokko tokkoon isinitti agarsiisaatiin kan hojjennu ta'a. Inni jalqaba irratti sirreeffatan lock screen dha. Lock screen sirreeffachuudhaaf lock screen kan jettu kana keessa seentanii egaa warroota bilbila haaraa bitatanidha haala kana sirreeffachuu kan dandeessan bakka tokkotti argachuu kan dandeessan. Warroonni kanaan dura itti fayyadamaatiin jiratan sistema kana Samsung irratti bakka tokko argachuu dandeessanii garuu bakka adda addaa jiraachuu danda'a. Settingiiwwan kunniin maal gootan jechuudha lock screen jettanii search gootanii salphamatti home inda lock screen kan jedhu isiniif dhufa achi keessa seenuudhaan jechuudha kan sirreeffatan. Screen lock inda biometrics kan jedhutti argama. Ergasii immoo pin keessaniin, password keessaniin, pattern keessaniin yookaan immoo nan gochuu dandeessan. Nan jechuun pattern kamittuu hin fayyadamu jechuudha. Nanni gochuu dandeessanii fingerprint illee fayyadamuu dandeessan. Ashaaraa harka keessanii jechuudha. Ashaaraa fuula keessaniitti illee fayyadamtanii cufachuu dandeessan. So isin kana hundarraa maali yoo cufattan irra murteessaa jedheetii yaada passwordidha. Maaliif passwordin high security dha. Bilbila kamii irratti jechuudha. Fakkeenyaaf piniti yoo fayyadamtan mid high security dha. Giddu galeessa jechuudha security isaa. Salphamatti cabuu ni danda'a jedhamee yetti yaadama. Pattern illee akkasuma. Fakkeenyaaf medium security dha inni kun ammoo. Medium jechuun giddu galeessa jechuudha. Maaliif jechuudha? Pattern tokko yaaduu danda'a. Fakkeenyaaf Z dha yoo godhatan Z yaala bilbila tokko erga ol fuudhee kaasee bilbila san fuudhee Z yaala. Maaliif maqaan keessa Z yoo ta'e maqaa Z tiin cufatan jedheetii waa yaaduuf jechuudha. M dhaan yeroo baay'ee namoonni cufatan, T dhaan ni cufatan, lakkoofsa 8 ni cufatan. Egaa isaan kanneen irra deddeebanii yaalanii argachuu waan danda'aniif asirra maal jedhee jechuudha Samsungin medium security dha. Salphamatti cabuulee ni danda'a. High security kan jedhamu maalidha? Password dha. So pin irrallee maalidha? Password. Pin jechuun digitii 4. Password garuu digitii 8 hanga 16. Iddoo kanatti fayyadamtan jechuudha. Strong password jechuudha. Password itti osoo fayyadamtanii irra more filatamaadha. Garuu dandeettii yoo qabaatan fingerprint fi face recognition kan jedhamutu jira lamaanitti illee fayyadamaadha. Ashaaraa fuula keessanii kennuudhaan yookaan immoo ashaaraa quba keessanii tokko kennuudhaan isatti illee fayyadamuu dandeessan jechuudha. So isaan kanneen itti illee fayyadamaadha. So password itti fayyadamaan password kan jedhu kana lakkil godha. Ergasii immoo password mataa keessanii ni uumtan.
Password mataa keessanii kana yeroo umtan qubee keessa makaadha, simboolii keessa makaadha, akkana malee lakkoofsa keessa makaadha. So digitii meeqa ta'uu qaba jechuudha. Digitii 8 ol ta'uu qaba jechuudha. So kanaafiyyuu an akka kan koo uumaatiin jira akkuma iskiriinii irratti argaatiin jirtan jechuudha. Egaa an strongidha kan uumu jechuudha. Akkuma asirratti argaatan M jedheetiin uumeetiin jira. Ergasii immoo continue jedha. Egaa isuma jalqaba galchitan kana irra deebiidhaan ammas ni galchitan jechuudha. Ergasii immoo okay jettan jechuudha. Ergasii irra deebitanii galchitanii booda okay jettan. Egaa amma akkuma asirratti argaatan akkana haala kanaan notification style notification itti da'u ani dootii filadha. Isin icon filachuu dandeessanii, kaardis filachuu dandeessan mirga keessanii. Ergasii immoo dootii ni filadha. Ergasii immoo done. Ergasii immoo maal ta'ee jira? Afuritti gad deebiseetiin jira suggestion lock screen maal ta'ee jira? Right irra naaf godheetiin jira. So right irratti naaf godhee jirtiin jira jechuudha. Right ta'ee jechuun security bilbila kan kooti, bilbila kan koo namni kamiyyuu patternii password anam itti fayyadame kanaan alatti itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Inni lammaffaa immoo account security dha. Account security keessa yeroo seentan immoo wantoota lamattu mallattoo raajeffannoo isinitti agarsiisa. Samsung account security fi akkana malee Google account security tu of eeggannoo isinitti agarsiisa. Maaliif? Bilbilli kun haaraadha. Google account yookaan email hin bananne, lammaffaa immoo Samsung account hin bananne. Samsung account yoo banatan Google illee walumatti waan ta'eef right isiniif ta'a. Garuu Google account bicha yoo banatan Google account bicha right isiniif ta'a. Samsung account hin banamne waan ta'eef Samsung account illee banachuu qabdan jechuudha. So an kanaafiyyuu maal gochuu qabdanii amma email banachuu qabdan yookaan immoo Google account banachuu qabdan Samsung account jechuudha. So Samsung account security jedhu kana irra kilik gochuudhaan amma maal banachuudhaaf deemna jechuudha. Samsung account banachuudhaaf deemna. Bilbilli kun haaraa yoo hin ta'in kanaan dura email yoo bilbila keessan irraa qabaattan sign with Google kan jettu kana fayyadamtan yookaan immoo email or phone kan number kan jedhu kana irra kilik gochuudhaan email keessan itti galchuudhaan ergasii immoo password keessan itti galchitanii kan kanaan dura yoo qabaattan jechuudha email salphaatti itti galfachuu dandeessan. So an kanaan dura email akkaataa ittiin banachuu dandeessan viidiyoo isinitti agarsiiseetiin jira waan ta'eef amma kan itti fayyadamu maalidha? Isuma kan koo itti fayyadama jechuudha. Isa kan koo normally kan qabu jechuudha. So kanaafiyyuu sign with Google kan jettu kana irra kilik gochuudhaan itti fayyadama isin haarawaa akkaataa ittiin banachuu dandeessan kanaan dura isinitti agarsiisee jira. So ergasii immoo maal godha? Email kan koo itti galcha, ergasii immoo password itti galcha isin jechuudha. Isin akkasitti itti galchaadha. Anuma fakkeenyaaf kanaan dura waan qabuuf isumarra kilik godha jechuudha. Asirratti waan duratti guuteef yaaliidhaaf jechuudha. Ergasii immoo haala kanaan isin dhufa jechuudha. Samsung account want to do additional access to your Google account jedha. Additional account jedha. Egaa language keessan akkanumallee groupii keessan age itti argamtaniif wantoota tokko saanduqoota kanneen irra tiik gochuudhaan ergasii immoo continue jettan. Continue jettan asirratti jechuudha. Ergasii immoo maaloo isin godha? Search godhee isiniif fida jechuudha. Ergasii immoo Samsung account keessan amma email keessan kana fayyadamtanii banachuu dandeessan. I have read in the agree to all of above jedhu kan jedhu kana irra kilik gochuudhaan hunda isaa irrattiyyuu tiik isiniif godha haala kanaan jechuudha. Seera isaa walii galtanii jirtanii jechuudha. Ergasii immoo agree jettan. Egaa amma maal isin gaafata? Verify your phone number isin jedha. Bilbila keessanii verify godhaa isinii jedha. Maaliif isinii fakkaate Samsung kana isiniif jedhuuf? Samsung accountidha kan banachaatiin jirtan. Samsung account jechuun bilbila kana Samsung account keessan kanaan yoo hattuun isin jala hatte salphumatti locationii isaatiin dhayxanii email kana fayyadamuudhaan bilbila biraa irratti salphumatti bilbila sandeeffachuu dandeessan. Kana viidiyoo itti aanu keessatti isin barsiisa full detail kan ta'e jechuudha. Ammaaf garuu asirratti bilbila keessan ni galchitan jechuudha. Bilbila keessan ni galchitanii ergasii immoo send kan jettu kana irra kilik gootanii ergasii immoo gara bilbila asirratti guutanii kanatti koodiitti isiniif ergama. Koodii san itti galchuudhaan two step verification on godhatan jechuudha. Two step verification jechuun emailiin keessan yookaan Samsung account keessan kun salphumatti namaan akka hin hatamneef kan isin gargaarudha jechuudha. So kanaafiyyuu lakkoofsa bilbilatti galchitanii ergasii immoo send gochuudhaan salphumatti maal gootan jechuudha isiniif ergama. Bilbila keessan irratti maaltu isiniif ergama? Koodiitu isiniif ergama. Koodii san itti galchuudhaan gara fuulduraatti deemtanii active godhatan jechuudha. Two step verification keessan jechuudha. Ergasii immoo gara fuulduraatti erga deemtanii booda maaltu isin qunnama jechuudha. Dhaggeeffatan koo bakka itti Google account keessan adjust itti gootan, umrii keessan, bara itti dhalattan, wantoota baay'ee adjust itti gootan Samsung account recommend isiniif godha jechuudha. Asirratti garuu wanti isin beekuu qabdan asirratti Samsung account banatan taanaan hojii online yoo hojjetan locationii keessan ni galmeessa Samsung. Asirra bilbilli kun galmeessee taa'a jechuudha. Yeroo kamiyyuu biyya alaas yeroo deemtan yoo isa kana as keessaan balleessin Samsung account kan asirra save taa'eetiin kan taa'u ta'a jechuudha. So kanaafiyyuu maal gootanii amma salphumatti isinitti agarsiisuudhaaf anam lakkoofsa bilbilaa ni galcha. Lakkoofsa bilbilaa kan koo asirratti ni galcha jechuudha. So lakkoofsa bilbilaa 9 jettanii ni galchitan jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kan koo ni galcha. Ergasii immoo send gootan jechuudha. Akkuma asirratti argitan message na dhaqabeetiin jira. Message kana ni bana.
Ergasii immoo isa asirratti naaf erge kana copy godhadha jechuudha. Lakkoofsa asirratti message irratti naaf erge kana copy godhadha. Ergasii immoo asirratti deebi'ee asirratti paste godha jechuudha. Ergasii immoo paste erga gootanii booda akkuma asirratti argattan verify kan jettu irratti argamti. Amma maal gochuudhaaf deemna jechuudha? Two step verification on godhachuudhaaf deemna yoo waan ta'eef egaa haala kanaan on godhachuu dandeessan. Create Samsung account isin jedha. Amma immoo maal gochuudhaaf deemna jechuudha? Account banachuudhaaf deemna jechuudha. Egaa email ID asirra naaf kaa'eetiin jira. Okay asirra jedha jechuudha. Ergasii immoo maal badhadheetiin jira? Create Samsung account passkey kan jedhu ni argama. Passkey uumuu fi dandeessan. So an passkey uumuu fi barbaadu passkey jechuun paaternii bilbila keessanii kan itti fayyadamtan pin yookaan password itti fayyadamtan san akka passkey itti fayyadamuu dandeessan. Isa kana itti fayyadamuu dandeessanii hedduu tokko isin fayyada jechuudha. So ergasii immoo set up jedhaan itti fayyadamuu barbaadu waan ta'eef jechuudha. Reeter jedheetiin bira darba. Akkuma asirratti argattan bilbilli kan koo asirratti galmaa'eetiin jira. Moeloof jira. Akkuma asirratti argattan maalidha payment method asirratti information kan koo asirratti argama. Device kan koo asirratti argama. Moe M16 jechuudha. Samsung jechuudha. So maqaa kan kootiin banadha waan ta'eef. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan wantoota adda addaatu asirratti argama. Wantoota kanneen akkamitti itti fayyadamuu kan dandeessan yeroo itti aanu isinitti agarsiisa. So amma immoo akkatti inni kun security isaa jabaatee isinitti agarsiisu. Samsung account security kan jedhu kun amma refresh goonee duuba deebinee keessaa seenu. Egaa duuba yeroo deebitan ammas Samsung account security kun mallattoo raajeffannaa ofirraa qaba. Maaliif two step verification qofatti fayyadamne malee wantoota biraatti hin fayyadamne. Mee fakkeenyaaf Samsung account security kan jedhu kana rakkoo gochuudhaan akkuma asirratti argattan password ittiin fayyadamne recent account activity ittiin fayyadamne akkanumallee two step verification right naaf godhee jira passkey ittiin fayyadamne account recovery method ittiin fayyadamne yookaan immoo recovery email itti guutuu dandeessanii egaa wantoota kanneen itti guutuudhaan salphumatti security isaa jabeeffachuu dandeessan jechuudha sirriitti jechuudha wantoota kanneen keessa deemtanii itti guutuu dandeessanii kanaan dura more YouTube course YouTube kan koo keessatti ni argama waan ta'eef isa kana akkamitti jabeeffachuu kan dandeessan yeroo biraa kan isinitti agarsiisuu ta'a jechuudha egaa isa kanas haala kanaan sirreeffachuu dandeessan egaa inni biraa immoo lost device protection kan jedhamu ni argama isarra kilik gochuudhaan find my mobile kan jedhu ni argama argitanii theft protection yeroo bilbili keessan badetti salphumatti maalidha find my mobile kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan salphuma location namni sun itti argamu argachuu dandeessan kanaaf maal gootan find my mobile kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan egasii immoo isaan kanneen sadeenu send last location dhuma bilbili keessanitti argamu akka isinitti agarsiisu namni sun haala keessa yoo kanaatu ta'e nam tokko salphumatti location itti argamu san ida kan isinitti agarsiisu waan ta'eef isaan kanneen sadeenu maal gootan on godhatan bilbili keessa yeroo badetti isaan kunniin find my mobile keessatti on ta'e tanan email keessan kanaa fi password bilbila kana amma ittiin banne kan dagachuun qabdan ergasii immoo bilbila keessan salphumatti deebistanii argachuu dandeessan jechuudha hedduu tokko isin fayyada bilbila keessa yoo bade jechuudha so isa kana detail akkamitti argachuu kan dandeessan video isiniif hojjedha jechuudha so kana fakkaata inni biraa boo app security dha amma kan ilaalu jechuudha app security irra kilik gootanii ergasii immoo app protection kan jettu kana kilik gootanii ergasii immoo turn on kan jettu kana kilik gootanii on godhatan app protection kana keessatti application hin barbaachifne kan isin sallalaa jiru yoo jiraate yookaan immoo kan isin hordofaa jiru kan jiraatu ta'e hattoonni adda addaa namoonni adda addaa yoo asirra fe'an asirratti application tokko isin jedha mallattoo raajeffannoo isiniif godha asirratti naaf biratti no treaties found naan jedha mallattoo aranguadee yookaan immoo mallattoo magariisa irratti right naaf godheetiin jira ergasii immoo yeroo barbaadan asirra seentanii scan phone kan jettu kana irra kilik gochuudhaan application hin barbaachifne yoo bilbila keessan irra jiraate asirratti application tokko application lama isin jedhee application sanillee maqaa isaa asirra isiniif kaaya bilbila keessan irra uninstall gochuudhaan balleessitan jechuudha so isa kanas haala kanaan on godhadhaadha inni biraa immoo Google Play Protect dha isa irra kanarratti kilik gochuudhaan maal gootan jechuudha Google Play keessanillee protect gochuu dandeessanii kana boodarra kan ilaalu ta'a jechuudha inni biraa immoo updates kan jedhu ni argama updates kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo security update kan jedhu ni argama isarra kilik gootanii amma asirratti security update kana software update dha bilbila keessan haaromsuu asirratti yoo haala kanaan isin dhufe install gootan yoo haala kanaan isin dhufin immoo download gootan security kan jettu sanarra kilik gochuudhaan download godheetti isin gootanii ergasii immoo install gochuudhaan bilbila keessan ofii isaatti of cufee of godhaa ni haaromaa jechuudha inni biraa immoo Google Play System dha jechuudha inni dhuma asirra kilik gochuudhaan ergasii immoo isa kana asirratti isiniif download gochuu jalqaba jechuudha download godhee erga install jettanii download godhee inni fixa haala kanaan jechuudha download godhee jira ana biratti ergasii immoo restart kan jettu kanarra kilik gochuudhaan salphumatti maal gootan jechuudha bilbila keessan restart gootanii irra deebistanii ni haaromsitan isa xumuraa isinitti agarsiisa ergasii immoo wantoota kanneen erga xumurtanii booda isaan kunniin hundumtuu right ta'uu qaba ani yeroo narraa fixaa fi isaan kanneen keessa sadii right naaf ta'eetiin jira account security fi updating garuu xiqqoo isinaaf hafa maaliif updating kana bilbili kan koo cufee akka of banu hin goone waan ta'eef na hafa jechuudha so wantoonni kunniin
murteessaadha jechuudha. Wantoota kanneen murteessaa kan ta'an kanneen sirreeffachuu ni dandeessan. Amma wantoota lamaanidha. Wantoota lamaan amma isiniif mee kana qofattu hafee jechuudha. Isaan kanneen haala kanaan sirreeffachuu dandeessan. Xumura irratti Play Store keessan akkamiin banachuu dandeessan kan jedhu isinitti agarsiisu. Play Store kan jettu keessan isin application jechuudha. Ergasii immoo sign in kan jettu ni argamti. Ergasii immoo ishee irra kilik gootanii ergasii immoo get started jettanii ergasii immoo use password isiniin jedha jechuudha. Password keessaniif fayyadamaa isiniin jedha. Password keessan kan maalitti fayyadamtan? Kan email ittiin bantan, email asirratti argamu kana ittiin bantan erga itti fayyadamtanii booda salphamatti maaltu isinii bana jechuudha. Play Store keessan directly isinii bana, email keessan banatanii jirtan waan ta'eef jechuudha. So ammaan booda application barbaadan maalirraa buufatanii Play Store keessan irraa buufatan jechuudha. Egaa bilbila kamiyyuu yeroo bittanitti haala kanaan sirreeffachuudhaan itti fayyadamadha. Viidiyoon har'aa akka isin fayyadu abdiin qaba. Sababni kana isiniif hojjedheef bilbila keessan yeroo dheeraadhaaf akka itti fayyadamtaniif bilbila keessan security isaa akka jabaatuuf kana isiniif hojjedhee akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal arginaa hangasitti nagaan naa turaa isiniin jecha warroonni YouTube channel karaa hordoftan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal arginaa hangasitti nagaan naa jiraadhaa.